كونسرتي إبلا كودا سجل مقالا واشنطن دي كيسة تقوباي كنك هندما فولي سائل كاندواتي سببين ساس سجلي والتجيرة إفا والتجيرة ببريدين artistoota keenya kan namatti tolu yeroo amma kan artistoota Oromoo biyyarraa fiduun kan beekame Minnoo Shawwaa Entertainment ilmi obbo Bantii Ittaanaa konsertii ajaa'ibaa Las Vegas keessatti qopheessee jira. Marra ilmaan Oromoo naannoo Las Vegas keessatti argamtan marti keessan caamsaa 4 kottaa waliin bashannanne artistoota keenya cimsina isiniin jedha. Minnoo Shawwaa Entertainmentiin teessoonsaa 4850 South Eastern Avenue Las Vegas Nevada dettami sagal kudha tokko sagal gaaffiyo qabaatan lakkoobsa bilbilaa 722 bilbila yeroo hundumaa hin dagatinaa ganda konsertii bilisummaatti gaafa dhuftan artistoota keenya warra nuuf jecha beelaan artistoota keenya warra nuuf jecha dheebotan hin raanfatinaa isaaniin gargaaru jechuudha. Shubbistanii artistoota keessan hamilee isaanii cimsuudha. Ebila kura sagal seenaan godhame ammas ni galmeeffama. Kottaa Las Vegas Zarihuun Wadaajoo wajjin kunkummee sirbaa Kadir Martuu wajjin shubbisaa Shukurii Jamaalii wajjin Yaanet Dinquu wajjin shaggoyyee bu'aa qubaan taphachuu kan nama shubbisiisu kan nama utaalchisu Daawit Taasisaa wajjin gammaddanii galtu caamsaa 4 Las Vegaasitti wala agarru. Minnoo Shawwaa Entertainment beeksisa kanammoo sponsora kan godhe Qaanqee Show gadaan gadaa bilisummaa Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya kiiloo wareegamu